Warraatan isinitti himtuanii Faayisaa Iliyaasim jalqaba irratti beellama mana murtii guyyaa har'aa dhimma obbo Jawaar Mohaammed dabalatee warra galmee san jalatti manni irratti dhiyaate kan namoota 14 abbaan alangaa waliigalaa federaalaa himata isaanii bu'uura ajaja murtiitiin waan hin fooyyeffaminiif manni murtichaa himata lakkoofsa 6 hanga 10 jiran haqeeti jira jedhame. Himata tokkoffaa irraa afuraffaa jiran himata tokkoffaa hanga afuraffaa jiran ilaalchise himatamtoonni yaada yookaan mormii yoo qabaatan akka ibsatan yoo hin qabaatin ammoo jecha amantaa fi waaqii akka kennan gaafa 19/5/2013 akka lakkoofsa biyyattiitti beellamamee jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa miidhaqanii ganda garaadoo jedhamuun beekamutti humnoonni sirnicha manneen qonnaan bultoota 7 ibiddaan gubuun barbadeessani. Ka'umsi rakkoo kanaa jiraataan naannichaa kan OMN dubbise guyyaa dheengaddaa amajjii 2020 takka ganda garaadoo jedhamu keessatti waraana bilisummaa Oromoo kan hidhatee bosona jiruu fi waraana bilxiginnaa jidduutti dhukaasni gaggeeffamaa turuu ibsuun lola saniin humnoota mootummaa irra loltoonni hedduun waan miidhamaniif guyyaa kaleessa aara saniin as deebi'anii isintu shanee sooraa jira jechuun manneen jiraattota ibiddaan gubanii jiran. Godina Arsii aanaa Doddotaa magaalaa dheeraa keessatti doorsifni mootummaan bilxiginnaa uummata nagaa irratti raawwataa jiru hammaatee itti fufee jira jedhame. Humnoonni murna aangoo irra jiru nuti Abbaay Tsaayyee fi Siyyuum Masfinuu ni ajjeefne kana booda nama nu mormu kamu hunda tarkaanfii irratti fudhanna diinota keenya hunda hanga filannootti haxoinneeti hiinaa jechuun qeerroowwan jajjaboo adda durummaan aanicha keessatti qabsaa'aa turan adamsuun jiraattonni aanichaa magaalaa hanga baadiyyaa jiran doorsisaa irra jiraachuu maddeen keenya gabaasanii jiru. Godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoonolee ganda Lalisxuu Geecoo jedhamutti waraanni mootummaa manneen qonnaan bultoota gubuun jabaatee itti fufeetii jira. Hanga ammaatti manni qonnaan bulaa 7 ta'anii humna addaa poolisii Oromiyaatiin gubatee jiraachuu OMN jiraattota garasiirraa odeeffatee jira. Manneen jiraattotaa kan gubatan gaafa 12/5/2013 akka lakkoofsa biyyattii yoo ta'u sababni gidiraa kanaatis ijoollee keessan bosona jiru fidaa jechuudhaan akka ta'e jiraattonni himanii jiru. Mootummaan hooggantoota paartilee siyaasaa Oromoo hatattamatti hidharraa eeguun filmaata haqa qabeessaan gaggeessu taanaan uummanni Oromoo boqonnaa qabsoo isaa haaraatti seenuuf of qopheessuu qabaa jiran qeerroowwan godina Baalee magaalaa Geendhirraa yaada isaanii Oromiyaa miidiyaa neetworkiif laataniin. Uummanni Oromoo mootummoota dabraa fi dhufaadhaan biyya isaa irratti ajjeefamaa, hidhamaa, reebamaa, lafa isaa irraa buqqifamaa, biyya irraa ari'atamaa waanjoo gabrummaa baadhachaa as ga'e waan ta'eef kana booda gateettiitti abbootii irree baadhannu hin qabnu jedhan. Godina Qeellam Wallaggaa aanotaa fi magaalota garaagaraa keessatti hidhaa fi dararaan humnoota mootummaan bobbaaseen hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiru cimee itti fufee jira jedhame. Yeroo ammaa namoonni hedduun waraana mootummaatiin qabamanii mana hidhaa keessatti argaman kan jiru jiraataan godinichaa tokko haalli nageenyaa garas jiru hammaataa ta'uu eere. Keessumattuu mana hidhaa magaalaa Dambidolloo ganda Duwwaa 3 jedhameen beekamu keessatti barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa irraa waraanaan butaman baay'inaan keessatti argamuu jiru. Itoophiyaan waraanni Somaaliyaa lola Tigraay irratti hirmaannee jechuun haaluusii Bloomberg gabaase. Maddi oduu Bloomberg akka jedhutti mootummaan Itoophiyaa waraanni Somaaliyaa raayyaa ittisa biyyaa gargaaruun TPLF lole odeeffannoo jiru sobaa jechuun haalee jira jedhe. Itoophiyaan dhimma biyya keessaati jettee waraana Somaaliyaa of gargaarsiftee TPLF'n waraanuuf walitti bu'insichi gara naannichatti ol guddachuu isaa mul'isaa jira maddi oduu kun. Hayyan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduuwwan ijoon saatii tanaaf qabanne isaan gammaatti daawwattanii babal'inni oduu tanaa oduu teenyaatan idilee keessatti kan isiniif dabruta. Anta oduu isinitti himteen Faayisaa Ilaas gamoo ogummaa teeknikaa fi gulaallee suur-sagaleetiin abdii jamaaltuun warraatan isinitti himtuanii Faayisaa Ilaas jalqaba irratti beellama mana murtii guyyaa har'aa dhimma obbo Jawaar Mohaammed dabalatee warra galmee san jalatti manni irratti dhiyaate kan namoota 14 abbaan alangaa waliigalaa federaalaa himata isaanii bu'uura
ajaja murtiitiin waan hin fooyyeffaminiif manni murtichaa himata lakkoofsa 6 hanga 10 jiran haqeeti jira jaame. Himata tokkoffaa irraa afuraffaa jiran himata tokkoffaa hanga afuraffaa jiran ilaalchise himatamtoonni yaada yookaan mormii yoo qabaatan akka ibsatan yoo hin qabaatin ammoo jecha amantaa fi waaqii akka kennan gaafa 19/5/2013 akka lakkoofsa biyyattiitti beellamamee jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa Miidhaqanyii ganda Garaadoo jedhamuun beekamutti humnoonni sirnicha manneen qonnaan bultoota 7 ibiddaan gubuun barbadeessani. Ka'umsi rakkoo kanaa jiraataan naannichaa kan OMN dubbise guyyaa dheengaddaa amajjii 2020 takka ganda Garaadoo jedhamu keessatti waraana bilisummaa Oromoo kan hidhatee bosona jiruu fi waraana bilxiginnaa jidduutti dhukaasni gaggeeffamaa turuu ibsuun lola saniin humnoota mootummaa irra loltoonni hedduun waan miidhamaniif guyyaa kaleessa aara saniin as deebi'anii isintu shanee sooraa jira jechuun manneen jiraattota ibiddaan gubanii jiran. Godina Arsii aanaa Doddotaa magaalaa dheeraa keessatti doorsifni mootummaan bilxiginnaa uummata nagaa irratti raawwataa jiru hammaatee itti fufee jira jaame. Humnoonni murna aangoo irra jiru nuti Abbaay Tsaayyee fi Siyyuum Masfinuu ni ajjeefne kana booda nama nu mormu kamu hunda tarkaanfii irratti fudhanna diinota keenya hunda hanga filannootti haxoinneeti hiinaa jechuun qeerroowwan jajjaboo adda durummaan aanicha keessatti qabsaa'aa turan adamsuun jiraattonni aanichaa magaalaa hanga baadiyyaa jiran doorsisaa irra jiraachuu maddeen keenya gabaasanii jiru. Godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoonolee ganda Lalisxuu Geecoo jedhamutti waraanni mootummaa manneen qonnaan bultoota gubuun jabaatee itti fufeetii jira. Hanga ammaatti manni qonnaan bulaa 7 ta'anii humna addaa poolisii Oromiyaatiin gubatee jiraachuu OMN jiraattota garasiirraa odeeffatee jira. Manneen jiraattotaa kan gubatan gaafa 12/5/2013 akka lakkoofsa biyyattii yoo ta'u sababni gidiraa kanaatis ijoollee keessan bosona jiru fidaa jechuudhaan akka ta'e jiraattonni himanii jiru. Mootummaan hooggantoota paartilee siyaasaa Oromoo hatattamatti hidharraa eeguun filmaata haqa qabeessaan gaggeessu taanaan uummanni Oromoo boqonnaa qabsoo isaa haaraatti seenuuf of qopheessuu qabaa jiran qeerroowwan godina Baalee magaalaa Geendhirraa yaada isaanii Oromiyaa miidiyaa neetworkiif laataniin. Uummanni Oromoo mootummoota dabraa fi dhufaadhaan biyya isaa irratti ajjeefamaa, hidhamaa, reebamaa, lafa isaa irraa buqqifamaa, biyya irraa ari'atamaa waan joo gabrummaa baadhachaa as ga'e waan ta'eef kana booda gateettiitti abbootii irree baadhannu hin qabnu jaani. Godina Qeellam Wallaggaa aanotaa fi magaalota garaagaraa keessatti hidhaa fi dararaan humnoota mootummaan bobbaaseen hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiru cimee itti fufee jira jaamin. Yeroo ammaa namoonni hedduun waraana mootummaatiin qabamanii mana hidhaa keessatti argaman kan jiru jiraatan godinichaa tokko haalli nageenyaa garas jiru hammaataa ta'uu eere. Keessumattuu mana hidhaa magaalaa Dambidolloo ganda Duwwaa 3 jaameen beekamu keessatti barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa irraa waraanaan butaman baay'inaan keessatti argamuu jiru. Itoophiyaan waraanni Somaaliyaa lola Tigraay irratti hirmaannee jechuun haaluusii Bloomberg gabaase. Maddi oduu Bloomberg akka jedhutti mootummaan Itoophiyaa waraanni Somaaliyaa raayyaa ittisa biyyaa gargaaruun TPLF lole odeeffannoo jiru sobaa jechuun haalee jira jedhe. Itoophiyaan dhimma biyya keessaati jettee waraana Somaaliyaa of gargaarsiftee TPLF'n waraanuuf walitti bu'insichi gara naannichatti ol guddachuu isa mul'isaa jira maddi oduu kun. Hayyangaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduuwwan ijoon sa'aatii tanaaf qabanne isaan gammaatti daawwattanii babal'inni oduu tanaa oduu danyaatan idilee keessatti kan isiniif dabruta. Anta oduu isinitti himteen Faayisaa Ilaas gamoo ogummaa teeknikaa fi gulaallee suur sagaleetiin abdii jamaaltuun.